Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota TV Oro kun TV Oro magaalaa Oslo irraa isinii darbudha. Har'a keessummaan qabaa keessummaa keenya adda toltu Tufaa wajjiniin turtii gaarii. Duraan dursee gaaffiif deebii kana nu wajjiniin gochuuf waan nu eeyyamteef galata guddaa qabda. Mee gaaffii gosa jalqabaa gaafan jalqabdu adda toltuu Tufaa eenyu? Of ibsime. Ani toltuu Tufaa jedhama. Biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne irraa jechuudha. Biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne dhalatee jechuudha. Magaalaa Melbourne keessa dhaladhee guddadhee achitti qunnamtii Oromoo waliin dhaabe abbaan kiyya Oromoo jechuudha. Mee akkaataa barnoota kee background kiyya yookiin barumsa kan itti baradhe waa'ee psychology yookiin qorsammuutii fi waa'ee education yookiin waa'ee barumsa irratti mure maastersii fi doktorummaa jechuudha. Amma barachaa jirtu moo? Amma doctor psychology baradhaa jira amma. Okay. Toltuun Austraaliyaatti dhalattee afaan Oromoo garuu akka gaariitti qacalotti dubbatti. Mee kun ijoollee biyya alaatti dhalataniif illee barnoota gaarii ta'a jedheen yaada. Kanaaf kanarratti eenyu si gargaaree akkamitti hagas cimaa taate kana mee naa ibsi. Afaan Oromoo barachuun kiyyallee afaan Oromoo illee waan jedhu hin haasaa xiqqoo illee harka guddaa immoo abbaa kiyyaa irraa baradhe. Abbaan kiyyaa Austraaliyaa jechuun waggaa 30 dura Austraaliyaa deemeetiin achitti faamilii qabatee warra qabatee ijoollee amma ijoollee 5 abbaan kiyya afaan Oromoo malee nuti hin dubbanne afaan Oromoo qofa haasee haati tiyya moo Turkii waan taateef iseen afaan ofiillee barsiifte abbaa kiyyallee afaan ofii barsiisee nu lachuu qabannee afaan biyyallee afaan Ingiliffaa baranne dhugumaan afaan Ingiliffaa afaanuma kiyyaati ka laaf jechuun akka easily haasa'uu danda'a afaan Ingiliffaan garuu afaan Oromollee hin jedhullee hawaasa waliin waan deddeemaa jirruu fi hiriya saahiba Oromollee waan qabuu fi harka guddaan immoo abbaan keenya kan nu barsiise qubee kan nu barsiise afaan Oromollee kan nu barsiise abbaa keenyaati jechuudha. Abdul Wahab Tufaa. Toltuun hawaasa Austraaliyaa keessatti qooda guddaa fudhachaa akka turte quban qaba jedhee si gaafadheen ture. Qooda fudhachuu qofa otoo hin taane leadership illee keessatti illee participate gochaa akka turte qooda fudhachaa akka turte dhageenyetti jirra yoon quba qabna. Mee waa'ee isaa ati mucaa durbaadhaa dargaggeettiidhaa hawaasa geggeessuun hagam cimaadhaa hagam humna barbaadaa hagam yeroo fudhataa hagam cimina dubartummaa wajjiniin hagam geggeessuu danda'amee kana ibsi. Akka yaada kiyyaatti leadership jechuun nama geggeessuu jechuun nama tajaajiluu jechuudha. Amma namni Oromollee osoo hin ta'in namni takka waa takka geggeessuu barbaada yoo jedhan amma warra ofii tiisanii warra ofii geggeessuun saba geggeessuun hawaasa geggeessuun haa taatu tajaajilummaarraa eegala. Controlli nama godhuu irraa nama tajaajilte yoo gargaarte waan isa namni barbaadan yoo baratte akka gaariitti waa kana tajaajiluu dandeetti yoo qabaatte kuni leadershipii geggeessuu jechuudha. Ani immoo leadershipiin kiyya waggaa takka yookiin waggaa 2 qofa osoo hin taane ijoollummaarraa eegale tajaajiluun barumsa Oromoo keessaa barataa ture san booda barsiisaa ture. San booda immoo hawaasa jechuun qophii adda addaa jechuun akka keessummaa dhufaa ture. Tajaajiluu osoo hin ta'in akka namatti dhufeetiin akka keessummaa jechuudha. Xiqqoo booda immoo eega yuunivarsiitii argadhee booda akka koree keessa seeneef nu affeeraa turan. Kootuu namni si haa filatanii jedhanii kootuu guyyaa filmaataa jedhan. Ani immoo guyyaa san xiqqoo deemullee barbaadne lakkii hin ta'uu maal godhaa bu'aan maal qabaa jedhee yaadee ture. Namatti hin himne garuu akkanuma yaadaa ture. Amma hawaasa keenya hawaasa Oromoo because namni immoo political jechuun siyaasa gara politikaa rakkoo guddaallee argee ture.
Ani immoo dubbii politikaallee keessallee hin seenullee hin barbaanne waan ofii hojjedhee itti fufuu barbaadee fi lakki ijoollee barsiisuu na wayyaa ijoolleellee politikaa hin qabanii waa dhugaa yoo haasofte dhuguma siin jedhanii yoo sobdellee kijibduu siin jedhanii wanni maraasii haasaa ijoollee kanaaf ijoollee wajjin hojjedhu hedduu na gammachiisee ture nama gurguddaa waliin haasa'u politikaa ajandaa adda addaa waan qabanii fi dubbii san keessa illee seenuu hin barbaadu aadallee akka gaariitti hin beekuu jedhe afaanillee hin dandeenye jedhe akka isin mammaasitan mammaasallee hin beekuu jedhe akkamis seenaa dalagaa hawaasaa kana keessa jedhe seenee waa meeqana ani nama tajaajilu osoo hin ta'in isaan waa hedduu irraa baradhe Oromoorraa aadaa kennarra namarra wanni kana dhumarratti geggeessuu eegale jechuun dura teessoo kana dura ture bakka isaan gadhiiseetiin an bakka isaatti bu'e transition yookiin jijjiirama kana rakkoo guddallee uumuu ni mala akka normaalitti akka generally nama biraa yookiin society biraa yoo ta'e jijjiirama kana rakkoo uumuu ni mala garuu fakkii hedduu gaarii takka waan dhaabnee fi transition period kana yookiin jijjiiramaa kana akka gaariitti geggeessine akka namni rifanne akka namni hin sodaanne akka irra deddeemneetiin amma relationship ka dura teessoo ana dura alii galatoo ka jedhamu qunnamtii gaarii qabna wallolleetiin addaan baane siigale so akkas taanaan waa gaariillee uumne fakkii gaariillee uumne wanti nu dhaabuu barbaanne hawaasa Oromoo keessa bilisa biyya osoo hin ta'in bilisa mataa uumuu barbaanne siigale jaalala Oromoo jaalala afaanii bilisa biyyaa sun ta'in bilisa mataa uumuu barbaanne kiisii keessa argatta yoo barbaadde bilisa jechuun kiisii keessa osoo hin ta'in sammuu keessaati namni gambrummaa keessa jirra jedhuun isaan gabrummallee matuma keessatti yoo qabaatte akka nama viktimii ta'ullee namni sirra fagaata sammuu bilisaa qabaachullee qabanii sun barbaachisaadha sammuu bilisaa san jaalalarraa burqa hidda isaa jaalalaadha amma fakkii intala takka jaalannaani jaalatee uma barbaachisaa ta'in hojjetaa miti yoo jibbite immoo fedhii yoo hin qabne immoo hajaarra yoo hin qabne homaa miti yoo deemte yoo dhufte illee homaan jedhuu jettaani garuu jaalalaa qabnaani waan mara jaalalarraa eegala jaalalummaa Oromollee akkasuma amma ijoollee afaan keenya guddisuu qabna aadaa keenya guddisuu qabna namni yoo jedhe aadaan amma ulee qabattee dhaabate afaan Oromoo malee dubbatinaa jedhuun barbaachisaa miti amma ani Austraaliyaa dhaladhee guddadhe biyya Austraaliyaa keessa Ingiliffaan haasaan yeroo hawaasa keessa seenullee afaan Ingiliffuma dubbadha harka guddaan garuu afaan Ingiliffaa haasofnaani fedhii waan qabuu fi barachuu waan barbaadee turee fi namni deeggarsa nuu kennan exactly amma especially jaalala bakka dhaabu dandeetu harka guddaan barumsa keessa ijoollee waliin ijoollee biraa amma fakkeenya dhaabattee afaansi barsiifnaa haga jedhutti namni aadaa uffata Oromoo uffatuu fiddee dhufte laal kun Oromoo laaliin bare koota atillee uffadhu kun maalidha jettee hin barsiifta nyaanni Oromoo takka fidee cooking class ka jedhamu amma guyyaan ar'a nyaanni Oromoo hin qophoofnaa jettee ijoollee yoo fidde bakka kun shunkurtii kun dinnicha kun maalee kun zayitii jettee hin barsiifta ijoolleellee babbarataa deemani amma immoo reesoorsii kana caalaa wanni akka kitaabaa fa'aa barbaachisaa waan tureefi hedduu hin arganne yoo jiraatellee akka laafaatitti argamu hedduu na dhibee ture Austraaliyaa keessatti so kanaaf odoo qabne odoo arganne bareedaa jedhe so barbaade Google irraa internet irraa waan dhabee fi umaa miti jedhe an adduma kiyya takkallee hin barreessaa jedhe barreesseetiin ogummaa artistii waan hin taanee fi waan qala suuraa godhuu waan hin dandeenyee fi gaaffii eenyummaattan si deebisaa akkanaaf ibsitetti abbaan kee Oromoodha haadhi kee Turkiidha ati immoo Austraaliyaatti dhalatee guddatte ati eenyu toltuun Oromoodha Austraaliyaanii moo Turkiidha gaaffii hedduu gaarii takka gaafattee jirta namni amma Oromoo afaan lachuu waan danda'eef afaan Turkiillee hin danda'a akka gaariitti afaan Oromoo caalaa afaan Turkii hin danda'a haasawuun afaan Oromollee hin danda'a afaan Ingiliffallee hin danda'a akka experience kiyyatti akka yaada kan kiyyatti akka an beekutti
nama yoo barachuu barbaadde aadaa yoo barachuu barbaadde afaan barachuun barbaachisaadha. Aadaa qulfii jettee qabattee aadaa keessa seenuu barbaada Oromoo barachuu barbaada yoo jettee qulfii san afaanidha. Anamma afaan Oromoo waan dandeef hedduu hiree argadhe jechuudha. Oromoo waliin qunnamuu, Oromoo tajaajiluu, Oromoo waliin jiraatuun, taphatuun, jaalatuun. Turkiillee akkasuma. Amma namni Oromoo yoo gaafatte amma Austraaliyaa keessa Oromoon akka jettu toltu ati Turkii miti barate Oromoodha naan jedhan. Amma gara Turkii bira yoo deeme Oromoo maal inni Oromoo jedhan Oromoo miti ati Turkiidha naan jedhan. Afaan Turkii waan dandeefisi galee. Amma akkas taanaan jechuun garaagaraallee osoo hin ta'in lachuu keessallee seenuu hin danda'a jechuun kiyyaati. Afaan yoo baratte afaan barachuun kan ammoo manumarraa eegala. Faamiliirraa jalqaba, abbaa haadharraa jalqaba. Ani immoo ijoollee waan hin guddifneef abbaa kiyyatu nu guddise. Abbaa kiyya gaafachuu qabda akkamitti dandeettii akkamitti carraa ta'e wanni kana jettee isa gaafachuu qabda garuu akka an argutti faamiliirraa eegala. Amma ijoollee keessa qabdee barumsatti naqxeetiin isin afaan Oromoo barsiisallee jedhuu hin dandeettu. Wal gargaaruu qabna. Amma fakkeenya Austraaliyaatti abbaa haadha ijoollee barumsatti dhiisanii hin deemani. Harka guddaan hin taa'anii, hin eeganii, hin gargaaranii, achuma jiranii, walitti dhufanii jechuudha. Mee gaaffii kanarratti ati akka guyyaa boqonnaatti ijoollee akka barsiisaa turteetu na ibsaa jirta. Mee kun manaaf haaraadha. Austraaliyaatti ijoolleen afaan Oromoo guyyaa barnootaa addatti qobaatti wal sassaabdaniitu ijoollee afaan Oromoo barsiistu jechuudha. Akkasuma jechuudha. Amma ganda adda Oromoon waan heddummaatanii fi gandatti waan faca'anii fi barumsa adda illee hin dhaabani. Gara 4 jira amma gara 4 illee lakkaa'uu danda'a. Melbourne jechuun magaalaa Melbourne qofa keessa mana barumsaa Oromooti gara 4tu jira. Mee gidduutti immoo daawwattoota keenya akka daawwattoota keenyaaf sirba istuudiyoo irraa affeerru mee ati sirba afaan Oromoo kan jaaladhu listii iTunes Apple iTunes listii keessa kuma meeqa qaba. Harka guddaan ka aadaa Oromoo ibsu ka aadaa Oromoo faarsu hedduu jaaladha. Sirba afaan Oromoo aadaa Oromoo faarsu istuudiyoo irraa gammadoon akka nu gadhiiftu maqaa toltuutiin si gaafadha. Galatoomii gammadoo. Galatoomii. Ijoolleen akka kee biyya alaatti dhalatanii guddatan afaan Oromoo akka gaariitti kana yeroo haasaan kana yoo baran kan gumaacheef eenyudha itti yaadda. Gaaffiin kun jalqaba inni lammaffaa maali?
ijoolleen biyya akkuma kee ammas biyya alaatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo akka gaariitti hin dandeenyu jiru. Isaaniif immoo akka isaan afaan isaanii hin barre itti gaafataman eenyudha jettu yaadame?